Siifi Jawaar garaagarummaan keessan maali? Maal irratti hundoyteeti kan inni ati gaafii san gaafachuu dandeette Jawaariin? Maaliif Jawaar meetii jettee viidiyoo isa waraabdate ergamtuudha PPdhaati. Oromoon bilisummaa barbaanna jetti. Bilisummaa kana keessa freedom of speech waan jedhamutti jira. Dongoreen jira jettee yaadda waan amma dalayde kana viidiyoo kan inni irratti. Dhufaatiin inni dhufe kun maqaa kitaabatiin Oromoon Jawaaritti guutumaan guututti gammachuu qaba jettee yaadda. Yaa wagwan qeerroo fi qareessi obbo Jawaar reaaktar akkuma beekamtan YouTuber rapadeera. Akkuma namoota argaartan keessummaa haaraa kitaaba bittumoo qeerroo jirtu isin qabadhee dhufee jira jechuudha. Har'a akkuma beekamu yaa'u turtii hamma wahii qeerroo namoota argaa jirtan kana gaafiif deebii isa wajjin gochuuf deema. So turtiin keessa nama dhumaan ufaan haa ta'u. Warri yeroo jalqabaatiif gara chaanaal kan dhufu. Viidiyoo bohaarsiisoo bashannansiisoo viidiyoo baay'ee jira. Subscribe gochuudhaan viidiyoo keenya ittiin bohaaruudhaan like gochuun akka inni raanfata. Anaa dhufu. Hayee. Ifibsime eenyu siin jedhanii. Kuma hedduun keessan na beeytan. Nas 147 dha. Nas 147. Yeah. What the behind now 147 is maal du'a jira. 147 tuni hiikanaaf qabdi beet. Gootummaa ibsiti. Okay. Leencummaa ibsiti jechuudha warri hin beeknillee akkasitti beeka. Alright. Mee ati nammaan kanaatiin kun eenyu jettee ibsita. Nas eenyudha. Ani akkuma nama kamiitu qeerroodha. Yeah. Qeerroo Oromooti. Eessaa dhufe Naasiin kun? Dhalataa godina Baaleeti. Okay. Liyaana Dalloomannaati. Eessa jira Naasiriin kun? UK jira. UK. Qeerroo London? Qeerroo London maqquba qabdan. Qeerroo London maqquba qabdan. Qeerroo Baale nutunda caale enu wallaale. Imitti gara miidiyaa dhufuu dandeesseedhaati. Dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa kana waan ta'an UK kanatti itti dhufe osoo hin ta'in miidiyaa kanaan ijoollummaa kootirraayyuu fayyadamuun miidiyaa nama miidiyaa ta'ee miidiyaa hojjechuullee baadhu hordofaa ture. Akkasuma fedhiis qaba ture. Okay. Miidiyaa kanarratti bahee waan danda'uun uummata kiyyaa gargaaruu fedhiin qaba ture. Maaltu kaka'umsiisee gara miidiyaa kanaa dhufuudhaaf? Gara miidiyaa dhufuudhaaf ani walaloos ni barreessaa. Akkasuma raappii kanas ni godha. Walaloo yeedaloo isaa jedhee. Yeedaloo kanallee ni yaala. Okay. Akkuma beekamu wanni kun miidiyaadhaan wal qabata. Sirriidha. Yaa nama miidiyaa hoggaa taatu walaleessaa yeedaleessaa hoggaa jettuyyuu akkamitti atiin qaamni kee tokko akka miidiyaa keessa jiru nama hubachiisa beektee warra hin beeknee fi Naasiriin kun maal ta'uu fedha fuulduratti? Fuulduratti wanti nu yaadnu hedduudha. Sirriidha malee. Galmi keenya fagoodha. Garuu irratti hojjechaa jirra. Akkuma jedhan dream without action is just a dream akka adiin jedhan san hin jiraame. Asumaan dargaggooti amma lafaa dhufaa harta waan qabdan gadi hin dhiisina. Du'oo daa'ii san moo kamiision? Okay, Naasir karoora gidduu baay'ee qaba jechuudha. Anamma miidiyaa irratti waa'ee kan kee hoggaa haasawwan laayivii TikTok kana banatee namuu beekte xiqqaa guddaallee waca beekte akkasiin bira. Namoonni baay'ee nammaan kana hoggaa dogoggoran kee tokko callaa ilaalanii waan ati keessa dabarsitee maaliin beektu? Mee Naasiin kun eksperiyansii inni qabsoo irra qabu maali? Qabsoon ittiin dhufne irra dhalanne irra guddanne qabsoo. Dhugaa dubbachuudhaaf. Lemaan dhombire. Warra nu goota abban nu goota qabsoo ittiin dhufne irra guddanne akkasuma gaafa qabsoon kaates waan baay'eellee goonee jirra. Siifi Jawaar garaagarummaan keessan maali? Ani qeerroodha. Okay. Inni hoogganaadha. Okay. Akkuma namni hedduun beekutti inni abbaa qeerrooti. Garaagarummaan anaa fi Jawaar jidduu jiru sani. An qeerroodha inni hoogganaadha. Biyyatti Jawaariif jecha riibamtee beektaa? Jawaariif jecha jechuu hin barbaadu garuu bilisummaa tanaaf jecha qabsoo Oromootiif jecha akkuma qeerroo kamiitu an qeerroo biraatii irraa adda ta'ee osoo hin taane akkuma qeerroo kamiitu reebamee jira hidhamee jiras akkasuma akka dandeettii kiyyaatiin waan irraa eeggamullee godhee jira. Akka wallaalummaa kootiitiin dubbadhee jiras. Maal irratti hundoyteeti kan inni ati gaafii san gaafachuu dandeette Jawaariin? Waa'ee gaafii kanaa yoo kaafne gaafiin kun namaaf hin galinni malee gaafiin kun keessi fagoodha yoo dhugaa isinitti hime. Saniif nama baay'isiiste saniif. Hiika hedduu qabdi gaafiin kun. Okay.
Exactly ati amma gaafii nusi gaafanne maal irratti hundooyiteeti ka gaafii san gaafatte? Ani Jawaar dhufeera. Okay. Jawaar dhufee jira. Yeah. Erga Jawaar gadi bahee waa'ee biyya Yurooppii biyyoota Ameerikaa qeerroo dubbisuu Oromoota diiyaasporaa dubbisuu eegaleerraa Yeah. cilaanchilli qabsoo ka'ee ture. Miidiyaa irratti illee haa ta'u Yeah. cilaanchilli qabsoo Yaa lafa irratti illee dhabu miidiyaa irratti yaa ka'e. Garuu cilaanchilli qabsoo giza ka'e kana Mm. namni waan adda hin baafatintu jira. Anilleen jechuudha waan na dhibe. Mhm. Dhufaatiin inni dhufe kun Mhm. maqaa kitaabatiini. Okay. Garuu Mhm. Jawaar nu kabeenuun qeerroo gurmeessa. Qeerroo kakaasa. Mhm. Pilaana baasa. Mhm. Si galee Yeah, sorry. yeroo gaafii kana gaafadhu ani Yeah. adeemsi isaa akka addan naaf qofa osoo hin taane Yeah. qeerroo Oromoo akka kootiitiif akka adda bahuufi. Okay. Si galee? Exactly like qabsootti kaanamoo Matsaafuma kana binnee callifnaa. dubbisnee waan namatti kee jiru hubannee callifnaa. Eeyyen. Maaliif jedhanii beeytaa? Yeah. Matsaafni kun yookiin kitaabni kun kan inni fide kun waan darbe dubbata si galee. Waan darbe dubbata. Yeah, exactly. Pilaanii gara duraa Yeah. wanni inni dubbatu tokko hin jiru. Pilaanii gara duraa ammoo namni nu irraa beekuu dandeenyu Jawaar fi Jawaar qofa. Okay. Miidiyaan tamsaasa kallattii godhaa turan. Yeah. Argee jira sallee Yeah. nama hedduutu daawwataa ture Yeah. hin gaafadhe. Gaafiin kiyyamoo naan deebine. So right. Yaa Jawaariin asii waamnee gaafannaa. Maaliif Jawaar meetii jettee viidiyoo isa waraabdate ergamtuudha PPdhaati. Dhugaa rabbiitiin jedhan. Dhugaa rabbiitiin jedhan namni akka kootii PP jibbu. Abiyyi ergee moo Shimallis ergee? Jawaar meetii daratii naffaatiin jiraami. Jawaar meetii jettee viidiyoo isa akkasii waraabde maal yaaddeeti yaa? Amma qoma dhiibuun suni akkasuma haaluma itti jiraannudha si galee. Yeah. Why did you say Jawaar meetii? Osoo arguu jirteef duratti. Jawaar meetii ka jedheef. Yeah, meetii si Jawaariin baanan sun iyyuu agarsiisa waan jettee maali? Why? Yee ammas biratti waan barbaadde jechuu biyya kanatti Yeah. freedom of speech waan jedhamutti jira si galee. Yeah. Freedom isan practice goona. Oromoon bilisummaa barbaanna jetti. Yeah. Bilisummaa kana keessa freedom of speech waan jedhamutti jira. That's right. Waan sanillee practice godhuun nurra jiraata si galee. Cool. Akka feete dubbachuu Akka feete uffachuu si galee. Itti buluu. Yee Ka barbaadde qabdee gaafachuu. yee That's your mirga. I think freedomiin nuti falma nuuf kun iyyuu tamiidha. Yoo freedom of speech hin qabaatin Yeah. yoo liidarii tokko waan inni barbaadu as dhagame hin gaafatin like bilisummaan nuti like you know itti yinuuf tun iyyuu tamiidha. tamiidha. Sirriidha. Gaafii san hoggaa exactly gaafattu itti yaaddeerta gaafii sun Jawaariin ni miidha jettee yaaddee beekta. Hin miidha jedhutti Yeah. waa jechuu barbaada. Okay. Namni yeroo qabsootti seena ofirraa bahee seena. Okay. Si galee. Gaafa saba kootii falmadha jedhu miidhaa ofii ilaalu. Exactly. Maaliif gootota yoo hedduutu dhabame Yeah, sirrii. akka baheen Yeah. si galee. Adii madaafaa dhabnee jechuudha. Yee gootota hedduutu dhabame Mhm. kanaafuu ani akka baradhetti illee si galee Yeah. nama qabsoorra turerraa illee akka baradhetti illee Yeah. goonni Goonni gaafa bahu lubbuu fi kennee baha si galee. Yeah. Irbuu seenee. Yee kanaafuu hin sodaatu jechuudha. Akka osoo amma carraa takka Jawaariin maayikii san harka deebisanii let's say am Jawaar na dura jettee gaafii Jawaariin sira isaanii carraa tokko argatte maal gaafatta miyaan? Gaafii Amma magaafa. am Jawaarii miyaan? Yee Gaafii sanii ala Jawaariin dura kaanii gaafii kam gaafatta? gaafii magaafadhe san irra deebi'ee gaafadha maaliif Yeah. deebiin arganne gaa. Maal akkasii deebisuu barbaaddati? For example like you know wajjitee gaafii gaafattu imagination yoo sammuu akka keessa jira beekte yoon akkana jedhe yoonni akkana deebisa ariifa jettee yaaddu jira beekte amma osoo Jawaariin taate atin annaas ati Jawaar gaafii sana si gaafadhe maal jettee naa deebista? Jawaar gaafa waan kana kaasuu pilaanii qaba pilaanii mataasaa qaba. Yeah, of course. Yeah, sirrii. Kanaafiyyuu ani Jawaariin ta'uu naannoo jetta. no Jawaar ta'uu hin danda'u osoo hin ta'in atamma gaafiin an Jawaariin gaafadhe Yeah.
waan pilaanan ala baatee miti. Yeah, of course. Maal Itti jechuu- yaaddeeti. yeah, Asii itti maal yaaddee jechuu kaatee barbaade ni gaafatte. beektaa? Kiiloomeetira meeqa deemtee? Jaabuu Yeah. boru eessa deemta yoo jedhee si gaafadhe Ebeluu bira deemaa. bakka deemtu ni beekta. Yeah, exactly. Si galee gaafiin kiyyaas akkasuma. Okay. Kitaaba binne Yeah. qeerroon bitatte kitaaba kana dubbisnee callifna moo itti fufunaadha. Okay, ammaan kana namoonni baay'ee maal jedhan beekte? Joowar qabsoo deebi'ee jedha. Warrummaan duraan jara isa deeggaru kuniyyuu like akka namni tokko du'u hin barbaannu jedha beekte ammaan kana. Let's say Joowar qeerroo ka'a yoo jedhe qeerroo baay'ee dammaqa. Amma osoo Joowar ka'a jedhe hin deeggartaa yaada san. Qeerrotamtu ka'a qeerrotamtu ka'a. Qeerroon jirtu qeerroo kumaatamaa jirta Oromoo. Qeerroo Joowar ka'a qeerroo karaa hidhaa akka dure osoo jedhe ammaan kana. Bahee karaa hiite raashi godha keessattuu kan ammaa kun faan a'uuzu billah. Gaafii amma gaafii maanii qeerroo jirtu moo buukii bittuu jedhu san qofa irratti uummanni fookasii gootan. Yaa that's what I'm saying. Sakkilii uummataa Amma gaafii biraallee gaafadhee jira. Si galee Jawaarin. Gaafii lama gaafatteen. Jawaar qeerroon biyya keessaa hidhaa jirti. Hidhamaa jirti, tumamaa jirti, gidiraarra jirti. Okay. Qeerroo biyya keessatiin maal jetta jedhee gaafadhee jira. Si galee Yeah. maaliif jedhee gaafii kana? Yeah. Yoo inni qeerroo ka'a jedhe Hmm. qeerroon biyya keessaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Borkaati. borkaati wanni jedhu hin jiru an sanittiin amanu. Exactly ammalee nama baay'ee kaa. Sanittiin amanu. Sanittiin amanu. Jooriin ammoo nakka. Maaliif jennaan sanittiin amanu qeerroon borkaatii ittiin amanu. Si galee Okay. ollaan akkamii bultee beekaa akka itti bule abbaa beekaa jedhan. Kos waan qabsooti waan. Waan keessa jiru nama keessa jirutu beeka. Yeah. Qeerroo biyya keessa nu amma as jirra. Yeah, Firiidamiin dubbannaa. Yeah, so- Qeerroon biyya keessaa immoo waan keessa jirtu jaratu beeka. Yeah, of course. Kanaafuu ani qeerroo biyya keessaa ka'a jedhanii niin kaatii san ittiin amanu. Okay, ati maal ka gaafatte amma osoo inni ka'a jedhaan jedheeti. Maali deemin? Akkam nagaa qabdanii jedhaanii akka nagaa jarri hin qabne hundi kennaa osoo beeynu an deebiin sunuu naan taane yoo dhugaa rabbii dubbadhe. You have to talk to Joowar then. Akkam nagaa qabdanii jedhaanii itti yaadime ati waan kana. Okay. Viidiyoo argaarta. Yeah. Gara biraatu hin deemin poostima Jawaar jala yoo deemteen agarta viidiyoo waan uummanni ta'aa jiru. Yeah, sorry. Namummaan beeku kun poostima inni godhe kanayyuu laaltee dhuftee ati. You know like akkam nagaa jirtu Atamma- jecha jedhu sulleen bari maali beete gara positiifa yoo fudhattee ilaalte akkam nagaa jirtu jedhu sun mee baasii ilaal akkam nagaa jirtu haftanii mootummaa kanarraa illee ta'a beete na maaliif sin jedhe beete Aye. wait one second maaliif sin jedhe beete namni kun nama siyaasaati haasaa na siyaasu naasu dubbiin isa keessaa baatu mata riyaasa akka Aye. jedhan san mootitii gaafii takkatti gaafattu akkatti deebisu beeka maali dubbiin takkittiin isa keessaa baate biyya diigdi biyya jaarti Ayyee. hin beektaa san Atamma akkam nagaa jirtu jedhaan ka inni jedhe suni yaa haftanii mootummaa kanarraa jechuullee ta'uu danda'a. yaa ta'uu danda'a Mootummaa garamirraa hafan mootummaa jala jiranii waan darbirraa hafan. Si Okay, galee yoo that's what I'm yoo saying. gabaa dabarteerraa gabaarraa haftee jedhanii wal gaafatan waan hin tariinirraa garam hafan. look Joowar amma fakkeenyaaf waan isin jedha akkuma biyya jaartiif biyya diigdiif biyya jaartiin jedhe gaafiinis dubbiin isaa anin ka'ee tiktook irra koomidii irra bahee qeerroo ka'a qeerroo qabsoo deebuu qabdan osoo hin jedhe namni tokko nan dhaga'u kun maraateedha Joowar osoo jedhee garuu Garuu dubbiin nama kana keessaa baatu rasaasa isin jedhee barsaniif akka ati deebiin arganne hoggaan isin jedhe kana like aguma walaaluma kiyyarraa hoggaan dhaabbadhee akka nama siyaasaa tokkotti inni ta'ee an siyaasa illee hin beeku akkuma nama tokkotti yoo irraa dhaabbadhee jedhu san si hime jechuudha. Oromoon Jawaaritti guutumaan guututti gammachuu qaba jettee yaadda? Oromoo moo Yeah. 100%. Mee naaf ibsa. I say it 100%. This man changed a lot of things in it. Hayyee. Tokkichi kun barataa ta'ee biyyaa bahee Oromoo meeqaf jala hiriirsee akkasii Jawaariin kunin akka nuti qalal godhee ilaala malee Namni Jawaarin qalal godhee ilaale hin jiru yoo dhugaa rabbii dubban. Jawaar. xiyyiitiin akkuma eenyu Alii Cirrii Yeah. dhombiriin Dhugaa buusisan dubbachuudhaaf Jawaar amma qalayyisan. Oromoon osoo ka'ee gaafa Jawaar hidhaa bu'e guyyaa san ka'ee biyya diiga ture. Maa waan akkasitti taa'imu. Dubbiin bakka kalee hin Bakka jiru. kalee hin jirtu qoy. Bakka kalee hin jirtu dubbii wanni bakka kalee hin jirreef harka wal keessa seeni. Harka wal keessa seeni hoggaa siin jedhu Oromoo ta'e. You understand me? Gaafas
Hacaaluun nurraa du'e gaddaan jira gara tokkotti. Nama qeerroo kumaatama dhumate. Agartee mangistiin Oromoodha. Biyyi teenyuun bulaa harti gaafas Oromoodha. Hacaaluun du'e nuti ajjeesee hin beekan. Jawaar dhame maaliif hidhamee Oromoon hin beektu? Agartee ka'ee qeerroo dammaqsaa ture nu Jawaari. Faazarii kan hidhanii yoo haati tante harmeen tante mana keessa teettee yookaan dalayne harmeen tante like manatti bichaa isin anka bakka bu jiraatte eenyu kan waa alaasii fiduun jira hin jiru malee akkasii bara akka nu godhanii harka nu hidhanii ija nu hidhani gaafas. Qeerroon amma hidhaan sun irraa hiikamuu isaa maalitti beekta? 100% ammallee hiikamte hin jedhu gina akka ammaan kana biyyiti gaagayimisa diinagdee keessa jirtu yeroo guddaa akka dhageenyutti illee like information siyaasaa kanallee keessa guddaa hin jiru. Yeah, it's mad. Uummata Oromoof dhaamsa maal qabdaati? Uummata Oromoo. Yaadii dhaamsati uummata Oromoo kanaaf qabdu maali? Dhaamsa uummata Oromootiif qabu. Yeah. Tokkummaadha. Tokkummaa jabeessaa. Tokkummaa jabeessaa. Tan. Yeah. Gara qilleensi bubbisuun mukaafuu waan goone yoo damee isaa cabse malee. Kanaafuu wanta wace jala hin deemina. Yoo gootan tokkummaan laalladhaatii ejjannoo fudhadhaa isiniin jedha. Yeah. Okay, galatoomii. Mee ammaan kana waan dalagde kana keessatti dogongoreen jira jettee yaadda waan amma dalagde kana viidiyoo kanneen irratti. No. 100%. Sure. Ani no one is perfect jedhani. Yes, right. Garuu ani dogongoree jedhee hin yaadu. Dhiifama gaafachuuf qophoorte. Qophiidha. Maal balleesse? Gaafii gaafachuu kottu badiidha moo? Jawaar meeti jechuu kottu badiidha moo? Okay. Maali badiin koo? Kaniin balleesse. Jawaar gaafachuu. Badii ergatee jetteerta. Itti amanteerti gaafatteeti waan kana dhiifama wanna jedhuuf takka hin jiru. Maal dhiifama gaafadha? Waan badiin bakka hin jirre dhiifama gaafachuun maaliif barbaachise? Viidiyoo kana lagu waa meeqa adda baafatte meem? Maaltu ifasii ta'e viidiyoo kana? Viidiyoo kana dalagee viidiyoo kana poosti godhee yeroo jedha. Maaltu adda fedde? Nama baay'ee agarree. Nama baay'ee agarree kun alagaa kun firaa. Siigalee kun alagaa kun firaa. Kun nu yaadaa. Kun nu ajjeesuuf akka durree nutti gaadaa. Siigalee nama hedduu addaan baafanne. Maraanuu galatoomaa jennaan. Warri nu jaalattanillee. Warri sappoortii gootanillee hin galatoomaa. Warri sappoortii nu gootanillee. Keessattuu qeerroon. Qarreen galatoomaa isiniin jenna. Manguddoof daa'imte. Abbaa fi ayyoon. Hundi keessan uummanni Oromoo dhugaa rabbii isiniin jedhan Oromoo isin jaaladha. Galatoomaa. Yaa kabajamtootaa fi jaalamtoota maatii Jaabuu React akkasumas naas 147 dha siyon. 147. Yaa maatii Jaabuu React akkasumas 147. Argitan mucaan kun dhiyootti waan baay'inaan gad dhufaa jira like raapparii diriilii Oromoo kana darajaa wahiirraan hin geessa jedhee nama yaadu keessaa isa tokko. So wanni isin dhaamnu amma viidiyoo kana gara dhumarratti iyyanna dhiisaa arraba dhiisaa waan maraa gaafii waan inni gaafateef illee dhageettaniirtanii. Yoo kun deebiin kun interviin kun quubsaa isin hin ta'in itti aansine ammallee qabannee isin dhufna waan ta'eef so galatoomaa amma dhufaa nufaan toniif maal jettaa mee warra odeessii kennan. Muuziqaa dalagaa jirra. Diriilii Oromoo dalagaa jirra. Yeroo dhihoo keessatti isin gad dhufna isiniin jedha waan bareedan. Akkasuma warroonni diriilii yookiin raappii gootan afaan Oromootiin. Ijoollee hedduu argaa toora TikTokii kana irratti jechuudha. Ijoollee babbareedduu tokko dhufe waraa. Keessan isin argaa ture koottaa. Tokko taanee dalinne. Hin dalayna. Kaayyoon kenna afaan Oromoo muuziqaa aartii afaan Oromoo guddisuudha. Isiniin jedha. Hin sodaatin koottaa. Collaborate jedhamaa misi nu waliin godhaa.
collaboration nigga akkasii jiran Edda akkasii afaan muuziqaa kanan beeku waan ta'eef afaan muuziqaa kana koottaa isiniin jenna. Qeerroof qarree har'a wal barree sila qaata wal garree. Kiso qeerroof qarree diriilii yeroo nu gusire qeerroof qarree har'a wal barree sila. Diriilii waa'ee makanaati wal qabatu wayii irra buusa. Qeerroof qarree no siyaasni qeerroof qarree buusa yeroo numa walitti hafa beekte. Irra buusa. Ammaal sila si ashkaabbata. Baattee deemtii mi'aa dammaan beetu harreeni. Harreeni. Lubbuu tiyyaa garaa kiyyaa kakkadhachuun feetu qarreeni. Qarreeni. Qeerroo qarree har'a wal barree sila qaata wal garree. Ari'ee qabqab dhudhukkaasii qabi albaasii. Tenne dubbannaa hin mari'annaan beetu jarreeniin beetu harreeniin beetu harreeniin beetu harreeniin beetu harreeniin bum bakkalaa nigga. Akkasii. Top 5 man. Kana malee. Akkas. Akkasii amma dhumaa viidiyoo keenya waan turteef galatoomaa isiniin jenna.